jidduudhaan dogongora obboleessa keenya Abdii Raggaasaatii fi Heydariin jidduutti gama Feesbuukaatiin barraa'e irratti kaleessa Dr. Asliim mana bananii jennaan ol seenee yoo ka isa kana akkana jiru kana ka komishinii irraa fudhatu ta'e Heydar sirriin jiru waan jedhu Aslii irra dubbadhe. Asliinu atuu maxxansite way waa fudhatteeree jedheen Asliimaanu mataa keetiinu ani gara kiyyaasu muni wanni rabbi natti beeku hin jiru yoo lakki warri hattuu jedhu as jala san guyyaan ol gaafannu hin jira yoo lakki waan irraa fudhate jedhe kenoo abdiin kana gama kiyya achi as Heydariinu guyyaa har'aatu wallollee addaan buune dhimmuma kanarratti maal irratti dhimma kanarratti akkam fudhatta wayoo fudhatte sirrii miti waan jedhamu irratti achi as akka amma xaalibuun jedhanitti ani waan abdii badaalleen haasofne deebi'ee immoo gaseentanii ilaaluun deendanii feejii feesbuuka kiyyaa irratti illee waan badaan maxxansine tiktook irratti illee viidiyoo badaan maxxansine wanni urga gaafa araaramneeti jiru wanti jiru anaaf Heydar kaleessa afaan keessa wali bu'utu jira hadda guyyaallee afaan keessa wali bu'utu jira malee ani waan kaafkaan araara godhanirra wanni an duuba deebi'u hin jiru yoo araarri deengaddaa sun hin taane jettan immoo irra deebinee isin araarsinaa jedhaa malee sanii miti jechuu barbaadee wanni hawaasni kiyya naa beeku immoo ani Heydaruu sirriin jiru yoo ka mallaqa san fudhatu Sultaan Heydaritti dawalte walitti Sultaan Alkhair namni silama ol seenee mutgoota ara ustaad Heydari dawala Sultaan Alkhair Abazar Heydari bilbili Abdi Ustaz Talib Uridallah itti bilbil Abdi atillee isaan neetworkiin faadidun mala Heydaritti dawala namni kuma korojaa kana keessa hiriyyaan Heydar hin dhabamu galeen kiyya jira doktor jechuun sagaleen keessan hin jira osoo jarri lamaan ol deebi'anii barbaadetti ustaadni osoo deebi'anii keessattu Isin Abdi biran jiru asli amma isin dubbii tottolfataa jirtanii akkanumatti qadaadhaa ofii godhaa isin hin jedhan ani juma tokko nama laalaaf jedhee dhiifama garuu yoo hin haasaan leettan haasaa wayuu arginaan amma isin sadiinuu ofii godha jedhanii miree ustaadni bu'een illee wal buufte koree warri koree maa dheesse abdii jala ilaa ustaadha neetworkiin qabuun mala Heydarii fi Abaazarri deebi'a wallahi ana wajjin wal lolta ol deebi'a ija ummata nama korojaa kanarratti koottaa dubbii kana ofirraa fixa onnee ummataa keessaa isin baasa wallahan kakadhe kunoo sheekotaa fi ummata nama korojaa kanarratti isinitti baadha kunnuqiin hin taatu xuruu adellam maal inni kaabdii isin dheessisin Assalamu alaikum. West Goni din ega jirani mi? Hai. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor Tanawai dah kita sekandir ma Quran amso yuan ergawai ustaz ada tiada. Kenat. Galatomi ustaz ada kenya Baba Sheikh Riyad Abu Sabraddin hunda kesan makina no fara di mana koda ustaz ada kenya Talibuddin hundum kesan yu adalah kesan de wanni amma de majiru waan fokkataatu de majira damsa bareechati gadi qaba nu dhaaba ummatatti dulli maqam obboleessa addisuutiin sababi addisuutiif itti gaafatamaan islaamummaatti gaafa dhufu karaa isaatiin dhufu malee gaafa deemu ofiif deeme islaamummaa keessaa abbaan barbaade yoo deeme islaamummaatti wanti inni hidhisu hin jiru ibiddarraa afaan bisuudhaaf dhufe deeme itti deebee dantaasaati isaaf isa laallata garuu duulli amma xiqqoo sii deemaa jiru miidiyaa kanarra duula biraati isii kana dhaamsa ijoollee keenya ijoollee islaamaatti dhaamsa nu dhaama kan biraa immoo bakka isin jirtan nutti waa dubbatu Abaazarri Heydar jala jiraatan abbaa darba Heydar warri modiitara Ustaaz Xaalibuu barbaada Sultaan Alkhair Sultaan Alkhair نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Heydar itti maan hundawwal messenger ayote koish messenger amale kallat indawalun dandau koi bakka telegram ndawala messenger mandawala ka online jiran sirki tirin wan qabne yaa warra commenti kana adda mo eenyu arga fallata
hattuu hattuu Namu quba qaba dhimma kanaati wayii dirqamatti dawwaluu barbaachisa as tatta'a namoota as gubbaa taa'ee gallaaru jira. Ustaz Xaalibuun on jiran jala kana isaan neetworkiin diduun ol qaqqabaa ture. Ustaz Xaalibuun barbaadamee warri modiitarra jala kana. Asli assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam abdii. Ba'allah narraa xumura baay'ina dhukkubaarannaan. Aishi. معلش دي فما والله أستاذ متكائنة تكو دبي هيدر مالث جرن دكتور عبد الرحمن تركي ثاني تولو إذا نفت فودا كاموجا بقى ثاني بوتني مال كذا شيء نتوقع بياده مش يقوم بيراتو نكاح الأمي كذا نكاحه Asli Bari waan jenne ka dubbiin agartee adamtuyyuu hin dhabamtee sanuma caqasu jirra bar Haydarii fi amma silaa wanni jiru baleseen abdii hedduu waan jiruu fi horiidhaan waan kana qindeessite rakkoo amma jiru kana jala qulqulleessuu qabaa ka Sheekh Abdurrahmaan lafa kaaniit. Haydar jiraatee waan jedhin maal goona? Haydar maadhees. Hiriyaat illee isinuma dhageeffatu jirani. No sirrii miti dubbii ati jette sanga waan dhugaa walitti dubbatanii namni eega waliin waan yaada kana Haydar kootu deebi waan galte firan fala kootu biratti illee deebisaa otaa danuu deebisaa otaa Kayni waliin dubbatanii ranna fakkaate ta'anii furid Allah. Okay, assalamu alaikum asli. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takka warra dubbadhu yeroo qusachuuf illee. Aishi. Jalqabarratti warri reefu dhuftanii assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naaf kolchaa nama gurguddaa irratti haasa'aa jira. Indirect wal hubachuu dadhabuun ilma namaa gidduutti waan uumamudha. Dhugaa obboloota ko isin obboleessa keenya miti yoo naan jettan illee isin naaf obboleessa koodha. Obboleetti tokkodha. Saama isaa islaamummaa walitti qabna. Namni islaamaa kamuu obbolaadha. Ana obboleessa koo addisuu isa kaleessa challenge kan hundumaa keetiin dhiisee kaafare resinto obboloota koodha. Sanas haa ta'u kanas an dhuguma lola kallattii garaagaraatiin narra jira yoo xiqqaate karaa 4-5 please na hubadhaa jechuun barbaada namoonni sagalee koo dhagaa jirtan. Dhukkubbiin keessa jiru waan namni ittiin wal'aansoo kana namaan ittiin wal qabu ittiin deemu ittiin sochoosoo hin taane waan namni ittiin ciisudha. Waan namni ittiin namatti dubbachuu hin dandeenyedha. Qaamaan warri dhufanii argan jiru viidiyoos argaa jirtu. Bataam kabbaanno wallaahi waan keessa oolu waan keessa bulu anumaaf rabbitu wal beeka. Kanarraan kana fi Ustaaz Xaalibuun fa'aa namoonni isaanii wajjin jiran hundumtuu dhufanii arganiiru. Nama qofaa dhukkuba kana baachaa daa'ima wajjin kophaa koo rakkachaa jiruudhaani. Yaaddanii daa'imiin nyaataa hin dhugaan uffata. Inni qataa waa hedduutu jira. Kana biraan duula miidiyaatu jira. Waa'ee miliyoona 16 hayyee jennee dhiisne warra lafaa wajjin garuu zirziriisaa waan hundumaa lafa keenya dhugaan jiru kana fakkaata jennee birriin galu miliyoona 16-15 haa ta'u maaliif gale eenyutu galche maalirratti galche waan jedhu san hundumaa Ustaaz Xaalibuu wajjin namoota isaanii wajjin jiran wajjin ilaalleerra. Hojiitu jira. Dhimmaaf namni natti ergachuutu jira. Baasuutu jira. Waa meeqatu jira. Ilmi namaa wajjin hariiroo qabaa hojii hojjeta. Jireenya dhuunfaasaa geggeeffata. Isteetimentii jechuun kun kanaaf gasheen jedhu sun hundumtuu walitti qabameetu abdiirra miliyoona 16 gale jedhama. Alaa kulli haal haa ta'u innis dhuguma. Garuu maaliif gale eenyuuti kan abdiidha. Hawaasuma kanatu hunda isaa gasheefi ka jedhu hawaasi innis ta'e asliinis akka inni hubatu barbaadeeni. Sanas haa ta'u kanas darbeera hawaasi koona bira dhaabbattanii fayyaa koo ka biyya alaayyuu miti biyya keessatti du'arraa naambistan sababa ta'uudhaani jazaakumullahu khairan isiniin jechuun barbaada rabbi isinirraa haa jaallatu. Na duukaa dhaabattaniittu kanarraan kan hafe dhimma addisuu wajjin wal qabatee ani abdiidha addisuudha. Addisuu wajjin gara islaamummaatti akka inni dhufuuf
dhugaa islaamummaa hamman beekuuf amma naagaleen itti hime oolee bulee itti yaadee gara islaamummaa dhufe kanarraan kana fee gaafanni deemus immoo Ustaaz Xaalib Faajjiin hamma danda'ame itti himne isaan biraa hafeellee qorra keessa taa'ee dhukkuba kana angogaan koo haaraadha qorrallee ho'allee hin danda'u baay'een gorsaa ture kan namarratti ka'u ilma namaati eessas dhaqe eessas kun jira kanarraan kana fi islaamummaa kanan fakkaatu kanaafan poosti godhe islaamummaa musliimummaa de islaamummaan qulqulluudha musliimni garuu dogoggoruu danda'a akka nama dogoggoruu jechuudha dogoggoruu danda'a nama gatii ta'ee fi wal hubachuu dhiisuu mala kanarraan kana fi nun islaamummaa kan fudhanneef nama gabbaruuf osoo hin taane itti rabbiin gabbaruuf nama hundi yoo nu jibbee islaamummaa keenya nurraa fudhachuu hin danda'u islaamummaa kun hosinii deebise jedhe islaamummaa namatu nuu kenne miti namatu nu harkaa fudhatas miti waa'een islaamummaa keenya nurraa fudhachuu hin danda'u islaamummaa kun hosinii deebise jedhe waa'een addisuuma ilaallata kanarraan kana fi maallaqa abdii harkaa fuudhee deemee akkas godhee deemee konkolaataa bitatee deemee hushatu nu hin sobama bakka kun namni hin jiru jedhameetu sobiif ololli akkasii gaafa namarra deemu nama dabbara waan ta'eef bakka waa'ee nama deemee Haydar hin deebis jala kana jedha Ababaa darbi jedhaani kaa keessaa fixate ababaa Haydar isa kanaaf yotu wal hubachaa deemne miidhama guddaa keessan jira please na yeroo keenya nu gabaabsaati mucaaleen irratti lafee jira bakkeetti anillee gara manaatti hin deebi'a achuu barbaadeen jazaakumullahu khairan Ustaaz Xaahir galatoolee waama deebisa Eshi miutu godhadhu eshi takkatu Ustaaz Xaalibuu qofa barbaanne si geggeessine abdii kiyya akka nama kana booda dubbiin kee kun akka itti goolabamutti maamilii ta'e Haydar wallahi jechuun adeemsa dubbiitti koosii manguddoota hedduu beektaa duraan lafarratti haasofni waa hundi xumurree turre waanuma lafarratti xumurre sani miidiyaa irratti goona waan jedhamu waan santu kararraa dabee yennaani waan san sirreessuudhaaf manguddoota wajjin bilbilan haasaa turre alaa kulli haaliin amma egaa sirratti jalqabame asuma gubbatti carraa isinii kennanii barbaaban futuma isaanii homa ta'uu qabu keessa haasayan malee Baba miti. Baba jechuun lafatti warri majlisaa sheekotiin gurguddin namoota baay'ee nama miidhatti dhufe nama lama sadii qofa malee dhimma kana kan dubbataa jiru fi kan haasaa ture nama baay'eedha. Alaa kulli haaliin ani jalqabarraa kaasee dubbiin kun osoo laallamee takka asuma irratti illee haa ta'u takka miidhaa irratti illee haa ta'u hundee dubbiin tun laallamtee garaan sii banamtee mallaqni maqaa kiyya itti na badallee maaliif akkamitti akka inni akkaawuntii kanarratti galchee anis ragaa namaa ragaa waraqaadhaa qaba saniif gaafa Ustaaz Xaalibuun wantaa jedhan san xiqqoo si qirna jedhee keessan haasaa turre alaa kulli haalli haa deebinu deebaa waliin jennee dhufnee ani akka hundattuu gara hundaanuu waan hawaasni shafaaffanaasan hin fedhini yaati shafaaffanaa sanii alaa kulli haaliin shafaaffanaa yoo fedhin illee ustaaza dubbiin akkana ummanni hattuu naan jedhaara birrii tana sukkaaraan dawaan biti ayina kennanii jette keessa baatee oyfii gaafattagaa dheessinaan amma namni anuyyuu zannii bade abaadarillee gabboe atillee gabboe bakka jarri kun mallaqa nuti mucaa yaaluuf ummanni guure qarxaan goree nyaatitti ni jedhe sammuun tiyya kafiifa wal jala utaasanii kitee gabbuutan mileesini ustaazni jala kana jirani amma komentii nama tokko guddaa asirraa isin argaa jira ummata dhiisa booda gideen sheekonni guddaan jirre waan feetan waliin jettan amma istahii waan jedhamu jira afaan arabaati saalfadha eka hiriyoota abboota keessanitti asirra jira waan hin taane barreessina Ustaaz Xaalibuu nu barbaada amma Ustaaz Xaalibuu barbaada Haydar Sheekh Abdurrahmaan Bilbil Ustaaz Abdurrahmaan Bilbil asee adee baniiti mucaan kun illee rukkubaara jaara ummanni illee akkanatti hidhamee taa'e lafa kan rukkubaara amma walii dawwaltanii dhufaa jirani Haydar dawwalee fi xaayir illee dawwalee fi natti fakkaata dhufaa jira bakka alul khairi kana galchina sultan al khairi ma alul khairi jetta alul khair
Seenaan jala kana jiran lakkoofsa takka barreessaa ustaaza lakkoofsa takka barreessaa barbaada warri modiitara qabdan. Ani keeti usmiyye hundi keessan barbaada. Jala kana lakkoofsa takka barreessaa ustaaza isin. Please warri gasira dubbiin kun dhimmi kun isin ilaallatu rabbi jedha gasiraan utaalina cinqii dadhabne. Abdii fayyaan qabne miti anuu ija dura namaa dura taa'uu dadhabina dhukkubaara wallaahi. Nama cinqina. Ustaaza barbaada amma warri kun. Ustaaz Xaalibu lakkoofsa takka barreessaa ustaaza seenee jiraa jedhanii naa barreessaa jiran. Timi asli yoo san mul'atan yoo bayanii deebi'anii jala. Laayivii jala bayaa deebi'aa jedhin. Cinqi mannu qabe bara. Ustaaza ala bayaa deebi'ame. Ala bayaa jennaan wayi manaa gabbayaan ibada nama Itoophiyaa kana. Ustaaza laayivii kana keessaa duubatti bayaatini. Tiktookii keessaa baa gad deebi'aa sarchi godhaa kottaa. Yookaan ammoo bakka isaanii haga isaan dhufaniif baabaa sheeriyaadiitti yookaan doktoratti waan ta'eeti. Laa isaan dubbii harkaa qabu isaan qo'a. Baabaan ammayyuu dubbii nu harkaa dheeressanii uummata dadhabsiisa. Anas hin jedhanii sime dubbiin tun Ustaaz Xaalibuun eegalamtee isaan tuqaa durallee waa hedduu fudhatee manguddummaa faamilii abdii mana keessallee isaantu fudhatee isaanuma irratti dhiifnee baabaan faanti irratti haa qabaniif. Akkam jettan baabaa? Jiranii silkii biraan muhiitu godhate tare. Yara kenna. Sheekota. Renjirun sa obsi asli isi. Xaalibu barbaada. Warra komantii hummee xiqqoo suuta deemaa obboleeyyan kiyya suuta deemaa. Inni dhaqqabda waa hundaafu suuta jaa warri komantii. Warri komantii nama walitti kaasu barra. Ustaaz Xaalibu jala kana hojii jiraatan lakkoofsa tokko barreessaa please. Ma ababaa kennuun beeyne malee balleen cafaa keessaa qaban isaan sila ababaa hiikuu hin argina. Yaa Rabbii. Abdurrahim bakka bu'anii haga isaan deebi'anii yoo itti deemanoo. Doktor Abdurrahim bakka bu'uu hin danda'anii asli. Yoo duraa waan jirutu danda'ama rakkoo qabu. Ila waan asli dubbii tana dubbii haga Sheek Abdurrahmaan dubbatanii san qofarraa malee wanni biraa wanni nurraa beeynu hin jirtu dubbii akka nu dhibde. Argitee amma afima jechuma mataa gubbaa tana malee waan isaan dura duubatanii dubbatan waan isaan haasaan heedariin fa'aa wajjin lafarratti waan isaan fixan haqiiqaa hin beeynu. Amma wanni nu eegaa jirru jarri kun waan ta'e san marayyuu fin'ee jirra afii haa goonu jedhanii kanuma akka nuu himan qofa barbaada irra malee keessa deemnee dubbii eessarra dhaabate waan jennu waan harkaa hin qabneef dubbii san namni harkaa qabu Ustaaz Sheek Abdurrahmaan qofa. Isaan na kaader qaba kanaafuu bar. Yes. Ayyi asli amma kana goonu. Bu'ee dawwalee fi dhufuurame. Seenee jala kana jira yaani bar arguu dadhabne malee akkam goona heedar mee dubbata. Maybe networking yoo rakkisaa jiraate hirra kata waan ta'eef amma dubbii gabaabsinee namni araara jibbuun ta'e hin jiru waan ta'eef araanni araaramnaa abdiin raggaasaadha. Haydar dhiifama ustaazaa bilbilaa fi ittiin seeninati ustaazni jedhanitti wayya. Haala kamiin maaliidhaan mallaqa kana itti kennu. Qoy bakka qoy. Xaalibuun aadee booyi darabsi xaalibuun aadee bani qoy. Ustaaz Xaalibu lakkoofsa tokko. Saasa yoo as jala jiraattan laayivii keessaa bayaati gubbaan lammata akka harayaatti deebi'e akkasitti hin argamtani. Isaan si barbaaduu bayani dura heedar. Lakki na barbaadu fi natti fakkaatu yoo xaariin ta'e qofa hin beeku malee. Isaan bunaan bilbilee fanu.
أنا ما أوفر بيشة كذا كذا ندنكي أبركو تكا يا إيمي كوجا كونا ما أقوله لشيء يا كرار جيم كوان تكتي دون راجو فنا لما أجي أبا فرق وافر ده ولا واي شيء كذا كذا ثين والله cuma tu tadi masjid itu member nanti alam tamane hadis في القرآن الراول على الفرد أبو بلا كان ننو فاجرو أصلي دفاجرو ما يتابع شا هاي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. Sagaling kian. Hah? Sagaling kian. نسبي تودا قالمو Sila namni malte. Koi silki kiya mo ummata gide se tangara garang mana kan ten main. Inna gama doktor inna gama di Samira ke sangalina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waan godhe anuun beeka haga xaalibuun dhufanii fi daqiiqaa takka carraa naa kennitan waa jechuu barbaadeeti. Duban. Bareeda obboleewwan kiyya addunyaa kanarratti ilmi namaa yoo waliin jiraatu walitti bu'uu danda'a. Keessattuu wal dhibdeen nama waa beeku warra ilmii qabu ka waa ilmii hin qabne illee kana durallee waa hedduu ta'ee darbee jira seenaa keessatti illee ammallee waa hedduu ta'aa jira. Wanti kun haarayaa miti namni hunduu akka waan haarayaatti xooxeffatu hin qabu. Namni ima yaadaan gargar ta'uu danda'a. Waa hunda keessattuu wal dhibuu danda'a. Dirqama ilmi namaa kun hundi rabbiin hunda keennaafuu wanti sammuu garagaratti nu uumeef hundi keennayyuu waan ofii kennaa yaadnuu fi waan itti amannu akka hojjennuuf akka dubbannuuf rabbiin kan hundaafuu sammuullee nu uumeef. Kanaaf namni gargar ta'uun homaa miti yaadaanii waa irratti illee wal dhabuu danda'anii wanti duniyaa kunillee ima wal nama dhabsiisuu danda'a. Haa ta'u malee bakki itti garaa nama nyaattu ammoo namni kaleessa waliin nyaatee dhuge. Sheerillee godhaa mallattoo kaayaan kanatti illee waa darbaa. Namni kalee waliin nyaatee dhuge kun garaa wal nyaata isinii galee. Homa fedhallee ta'e wallaahi namni arrabaa fi ilkaan illee wal ciniinaatuma waliin jiraata. Ilmi namaa kamiyyuu guutuudhaa miti namni hirdina irraa bilisa ta'e tokkollee hin jiru. Kanaafiyyuu amma dubbiin kun goolabamuu qaba. Lolli xumura hin qabne lola gowwaa qofaa. Islaamni ammoo abshaalaa firas qabna diinas qabna. Ka wal dhaba kenna kana nuu gaddu jira kan nu gammadu jira. Kanaaf waa hunda keessatti akkaataa dubbii akkaataa hojii akkaataa yoo itti wal dhabne illee itti araaramnu islaamummaa kenna keessa qura'aana rabbii kabajamaa keessa waa hunduu hin jira. Osoo diin rabbii illee beeynu osoo aalima illee qabnu osoo guddaa illee qabnu akka ummata wallaalaa amma ganamaa galgala ajandaa kana deebisaallee waliin fidnu wanti darbe kamiyyuu ka darbeef mudannoodhaa ka dhufuuf muuxannoodha jedhanii waan darbu waan dhufu ammoo namni kamuu irraa barata akka hawaasaatti illee waan irraa baranne qabna waan ta'eef amma baranne illee namni illee nutti hin kolfini waan kana haa goolabnu warri zannii walii baddan illee rabbiif jecha garaa qulqulluudhaan walii fixadhaa walii araaramaa jechuu barbaada kanuma hadha waa'ee araaraati toppikiin. Sanuma baram xaalibuun gabbu'anii neetworkii ta'uu dhabu isaanii namni abdillee heeydarillee ijoollee hundaanuu waa'ee haay jedhee walitti dubbii sana keessan fixee ittiin dhufee neetworkii dinatti fakkaate isaan dhabne akkam goonare gaafa kun warra biyyee kanuma warra biyyaati. Ustaazni ajaran qabanii laata? Yeroo ta'u Dubbadha. Ustaad Xaahir bilbila itti dawwalee Ustaad Xaalibuu haa hubatu maal niitoorkii akka ta'ee fi niitoorkii ta'e moo jala jire moo maal akka ta'e Ustaad Xaahir adda nu baasanii dawwalanii fi. Mee Ustaad Xaahir dawwalaa kan? Dhiifama naaf Abaadhaan isinoo maa dhibba taraa dhibba keessanaa utaaltalsina? Akka dubbii kun gabaabatu Ustaad Xaahir mee dawwala wanti godha. Yooma inni jiraate bareedaadha Ustaaz Abdurrahmaan jechuudha Abdurrahmaan Seen. Abbaa Husnaan.
ويه استاذ ابو صبر الدين نموجرو حبيبي اهلا وسهلا جرتو أبدا رجال الله تعالى نورين بارك يا الله رب ابو دولد دي بقى نجراته بقى كمان رفتان ده رفتان ونير راما بقى جراتنا كم من قمامي فيا والله ميديا رابط ديبو نو بربادو دي ور ميديا الرجلو كان سراره ترى استاذ احمد ولي فيجرا كونكشن تو نركسه باجران كونكشن تو نركسه جرا رفجران ان شاء الله تمام تدبر بريبا جزاك الله خيرا طيب سينا جراني دكتور أصلي دبفنير سينارني وان جري دكتورة haga sanifu nama du'e lakkoofna jennaan takka jedhi warra keessan irraa iyyuu jedhe nasri nama kudha shammo kuma kudha jaafa yoo miliyeena gale badhaasa hoyi abuzarri kenna jedha agasii fi miliyeena haa galu inni illee mee fooloo haa godhan jechuu barbaade dhiifam nasri namni hin beekne jiru nama guddaa hundi ufiyyuun godha nasriin jaalatamaa dhiisan irraa amma araararra jirra waa'ee dalagaa dhiisan nasrii fooloo godha ijool dhiisa waan akka nama kuma kudhanitti fooloo godha nama guddaa abbaa obsina nama isan beekne jira warra akka nasrii warra akka anaa warra akka mubaarak kanneen fooloo godhachuu hin barbaachisu waan sana fiigooti fooloo godha hundi keessa nasrii miliyeena galuufi kana duraayyuu miliyeena tokkoon qaayidaan nama kennaa kamiitii irraa kuni yoo waasi kennina fooloo godhan hin godhan amma tana dura chaalenjii qarshii miliyeena tokko kennamee fi fooloo godhuu didan sinigalee akkanumatti fooloo yoo godhaa taate malee hizdi jira miidiyaa kanarra waan akkasanii waan ta'eef. Aanuu dhibba sadi seenuu fi nama kuma sadi qofa narraa irratti godhaa jiin haa godhan godhaamu. Yalla dhiyoo kanallee Ustaaz Xaalibuu kuma dhibba sadi seensistanii Ustaaz Abu Sabraddiin Nasrii miliyeena seensisa Abu Sabraddiin kuma dhibba sadi seensisa barakallahu fiikum. doktori arkuma manaate alallee hari jedhan yoo miliyeena galeef nama bitullee soqime komishinii qabda dubbii komishinii dhaabire komishinii kuma dhibba sadi qabanta maa jettan kanasriiti akkaawuntiin gurgura miliyeena galchaa jennaan yoo gale gurgurii jedheen nama kuma 20 hafa miliyeena galuuf ammuma tana gatii himasmarra sirraa bitta galatooma xiyyaatti qashoo hafilaa kun guutuu deema godhame Abu Sabraddiin hin fooloo godhaa isaan to hawaasa Abu Sabraddiin nama kuma afur qofa ta'e namni nama kuma afur bicha kuma 300 nu galchaa kanatti Abu Sabraddiin guutaa jira wallah Nasrii nama kuma 20 ta'e Abu Sabraddiin nama kuma afur qofa Abu Sabraddiin guutaa kaluu jira Cheen hin deemine maaluma ta'e tiktokiin ustaaz zaare neetworkii baadiyyaa jira natti fakkaate ba galatooma hedduu takka galatooma barakallahu fiikum ustaazni yoo dhufan ijaan eegaa